كان إنجاز دوغرتي. Qoy siifan kama lakka godhaachi booda dakuffise. Ay siifan fixa qoy. Siif fixu dakuffisee booda maal akka. Ani kan ijoo. Dhugaa dubbachuudhaaf. OMN irratti waa'ee keetii na gaafatanii ture gartee. Taphni keenya hundi agartee. Agartee jirta bikka deemtu na jalaa hin haftu bara. Miidiyaa deemu irratti suma na gaafatanii. Na jalaa hafuu diddi atiin kuni agartee jirta. Agartee akkam maarsi dhagaamere. Dasita. Kareemellaa destaa maal fitti bitatirre. Kareemellaa destaa maal bitatin. Amma next dhufu Faanaa TV irratti qaba interview na waa'ee kee na gaafachuun isaa ni nafu. Faanaa TV na isuma dhugaa dubbachuudhaaf maqaa hayyasin hin kaasu. Hin kaasu na gaafatu. Ija siyaasaatiin otoo hin ta'in ija jaalalaatiin hin kaasu. No hin kaasu na aman hin kaasu. Hin kaasu. Ati ija siyaasaatiin hin kaasu na aman kanaati beeka. Anis na beeka kan hin kaasu. Ija jaalalaatiin hin kaasu. Ati ija siyaasaatiin waan ilaalteef. Gaafii garuu ija siyaasaa akkas godhishi. Dhiifii gaafii. Nafaan yeroo haasoftu ija siyaasaa akkas otoo goote. Akkana. Akkam? Akkasii fi wayyuu. Nama 3,000 jira booda. Booda. Ummata keenya kan Wallaggaa keessatti dhumu jiru. Kan nuuf jecha mormi isaanii kutameef. Warra beela'u jiru. Warra kufe ol kaasuudhaaf. Isiniif jira jechuudhaaf. Asirratti gargaarsa guuruu deemna waan ta'eef akkuma amma gizee qofalu 3,000 ilaaltanitti ummata keenyaafillee akkanumatti dhufuu qabdanii jechuun barbaada. Gammachuun kiyya isa amma na ilaaltan osoo hin ta'in isa gargaarsa irratti dhuftanii hirmaattan sani. Okay? Galatooma. Itti fufi. Eenyuun dhungatteen fuulduratti akkas naan hin jedhin hin jenne ani. Oromoodhaa Oromoon dhungadhee. Oromoon hin jaadhanii beektaa akka malee. Ijoollee hiriyoota kee dhungattee? Oromoo asirra jirtu atillee waliin jirtaa bara. Qobaa koo garuu anaan nama fuulduratti akkas nan dhungatte. Ajaa'iba qaba barumcaan kun. Guys, sagantaa qopheessineerra. Sagantaan tokko amma mana asliitti ni jira. Lammii keenya Wallaggaa irraa buqqaaniif. Guys. Qoy. Maakii biraa maal qabdu siin? Asfaatti qurat bakka sidabaat. Maaliif barbaadan qoy anaaf si wallolu maaliif akkasiin godhe qoy siin? Maa barbaada maal siin gooti maakii? Bakka qixxilli nu gootanii waan ta'eef jabaadhuutii arrabsiit adabbii tokko faadha. Sirriitti arrabsi. Tolu. Maal qabdu qoy intalarraa mucaa xinnoo sana isin jaarsota qillee taanii waggaa 27 moo akkas reegaa ba'e. Hiriyaa keessan isheen taragaaggaa inaan hin jedhin an taragaagga'u. In taragaagga'u. Maal qabdu mucaa xinnaa kanarraa? Ani nama raadheen arrabsaa maal lagoote mucaan? Guys, speed challenge dhufeen. Sob warri maqaa koo balleessitan raachuun Duubaay taznaanna'uuf deemte jettanii warri maqaa koo balleessitan miti ani Duubaay kanan dhufe qabsoofan dhufe Burjii Kalifaan kun kan Oromooti Gujii Kalifaa ture yes kan Oromoo Gujii Kalifaa ture isa deebisuufan dhufe yes Oromoo waan dhabeen qabu. Oromoon beekaa qaba.
Oromoon wallaalaa qaba. Oromoon araadaa qaba. Oromoon faaraa ijoollee akka tokko tokko qaba. Oromoon dheeraa qaba. Oromoon dheeraa qaba. Oromoon gabaabaa qaba. Raachuu girgirriidhis. Girgirri malee dubbiin hin toltu. Garmaamu tola. Oromoon dheeraa qaba. Oromoon gabaabaa qaba. Garmaamu tola. Waan sirnarraa si qaajuu qabamu akkam. Guyyaa irraa adda dalalaaltu wanta narraa si qaaruutu jira moo akkam. Sikaaruun maalidha? Sikaaruun maalidha? Guyyaa irraa jechuun hin jiraa miti bakka wanta fagagginarraa jedhaa deemaru narraa ifaa jira deemaa jiru jira moo akkam. Maakiin nawaamaa jirti ishii waan boru baqaadhe. Anas barhamsaan sumna waamaa jira garuu inni rifeensa hin qabu raachuu isaa rifeensa hin qabne waliin sa'a tokko haasa'uu si'i rifeensa qabdu waliin maakiroo sagandii takka haasa'uu guyyaa filadhe. Rifeensi rakkoo qabu amanuu dhan biqila. Kun ammoo cubbuudha barraachuu. Garmaamu tola asaan busaa kee garuu si gaabbasa shifoodhaadha goshi. Raachuu anas si gaabbasa ati maal bicha naa goota heloo dhumate bas. Bakka inboksii godha nagaan dhaabu. Goota